Jireenya kee sirnaan to'achuudhaaf wantoonni sadiiwwan kunneen ijoodha. Jireenyi akkuma galaanaa to'annoo keenyaatiin ala waan ta'e deddeebi'ee ni jijjiirama. Guyyaa tokko tasgabbaa ta'uu danda'a. Guyyaa biraa immoo obomboleettii hammaatuutiin sirratti kufuu danda'a. Marri kun gaafa ta'u namoonni baay'een isaanii ni rifatu. Wanti hubachuu qabdu dhaha galaanaa komachuun abaaruun maaliif kun ta'e jecha wantoonni akkasiif salphataniif yoo barbaadde tasumaan danda'amu. Hiriyyaan koo tokko akkas jedha. Namni doonii oofuu sirriitti beeku, karaa isaa beeku, kaartaa isaa beeku obomboleettii wajjin wal falmuutiin hin gubu naan jedha ture. Wanti hubachuu qabdan namni beekumsa qabu galaanan komachuu jedhumi. Kana jechuun waan to'achuu dandeessu irratti qofa xiyyeeffachaa jechuudha. Sammuun kee galaana sana keessa gargaarsa eeggachaa jira. Kanaaf galaana keessa akkamitti deemuu akka dandeessu irratti xiyyeeffachuu qabdaadha. Barumsa hayyoonni keenya nuuf dabarsan keessaa seerota gurguddoo 3 kan jireenya kee keessatti si gargaaru jennee abdanne qabannee dhufnee jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kabajaa ta'a. Kun sagalee kitaabaati. Mare kabajamtoota keenya barnoota hayyoonni keenya barsiisan keessa seerri guddaa jireenya kee jijjiiruu danda'u jennee abdannu inni tokkoffaan ilaalcha kee to'achuudha. Controlling your perception isa jennu sana jechuudha. Rakkoon hamaa naqunnameera jechuu obomboleetticha sana miti. Karaa obomboleettii sana itti ilaaltedha. Kun immoo ilaalcha kee jechuudha. Kana booda jiruu maaliin qabu? Dhumateera jecha moo karaa itti rakkoo keetiif furmaata barbaaddu ilaalta. Mare wanti hubachuu qabdu rakkoon keenya inni guddaan rakkoo osoo hin taane ilaalchi keenya ta'uu isaanii hubatta ni qalbeeffata. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu rakkoon keenya baay'een isaa realitii haqa irraa kan madde osoo hin taane hiikoo nuti wantoota sanaatiif kenninu irraa. Wantoonni kunneen sodaa, yaaddoo, abdii kutuu yookiin aarii ta'uu danda'u. Marre kunneen filannoo keeti. Filannoo ofuma keetii filatte jechuudha. Kanaaf wanti sirriitti beekuu qabdu sammuu kee wantoota akkasii kanneen maalummaa isaaniitiin ilaaluu barsiisi. Irraan deebi'a. Sammuu kee wantoota na rakkisaniiru kun jiruu kootti rakkoodha jettu san maalummaa isaa realitii isaa ilaaluu of barsiisi. Sammuu kee barsiisi. Midhaa wanti sun sirra geessisu caalaa guddistee hin ilaalin. Namni kamuu galaana keessatti yoo kufe rifachuu danda'a. Garuu beekaan hin rifatu jedhumi. Akkamitti of baraaruu, akkamitti rakkoo sana keessaa bahuu akka qabu irratti xiyyeeffata. Wanti guddaa ilaalcha keenya control gochuu to'achuu irraa kan baran miirota keenya to'achuudha. Rakkoon jijjiiramuu dhabuu danda'a. Haala yookiin ilaalcha ati rakkoo sanaaf qabdu yoo jijjiirte sirriitti qalbeeffattanii yoo ta'e sodaan, yaaddoon, abdii kutuun miira irraa kan maddudha. Miirri raashinaal akka hin taane sammuu kee akka hin fayyadamne wanti kun sirriidha moo sirrii miti, dhugaadha moo dhugaa miti sana osoo hin gaafatiin miiraan akka sochootu si to'achuu waan danda'uuf miira kee irraa baatee wanta sana maalummaa isaatiin ilaaluu danda'u qabda.
barnoota hayyoonni keenya nu barsiisan keessaa kan jireenya keenya jijjiiruu danda'u jennee qabannee inni lammaffaan gocha kee sirnaan gaggeessuudha. Galaan hammaachaa dhufuu isaa yommuu argitu furmaanni kee inni guddaan akkamittiin doonii kana to'achuu danda'a jettee yaadda? Gadda keessa galuun kee yookaan immoo maaliif kun uumame? Sa'a kanatti kun ta'uu qabu ture bara. Kana jechuun kee bu'aa tokkoyyuu siif hin qabu. Wanta to'annoo keetiin ala jiran maaliif kun ta'e jettee komachuun kee faayidaa tokko illee hin qabu. Barree maaltu faayidaa siif qabaani? Gaaffii of gaafachuu qabdudha. Ilaa wanta kana sirriitti qalbeeffadhu. Gadi bu'ii ilaali. Wanta to'achuu dandeessuu fi wanta humna keetiin furamuu danda'u qofa murannoo sirrii fi tarkaanfii sirrii ta'eetiin furi. Gochi kee kanarraa jalqaba. Gochi kee gadi dhaabbachuu kee ibsa. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya. Hayyoonni keenya jireenya kee jijjiiruudhaaf wanti gochuu qabdu jedhanii nuuf ka'an keessaa inni sadaffaan wanna to'annaa kee keessa hin jirre fudhadhu. Accept godhi. Dambalii takka wajjin wal falmuun tasumaa waan hin danda'amne. Beekaan doonii sana oofu sun wanta ta'uun isaa hin oolle tokko hambisuudhaaf yeroo fi humna isaa hin gubu. Inumaa haala haaraa sana fudhata. Wanta uumamaa jiru sana accept godha. Wal barata. Achis jiruu irra jiru tottolfatee gara fuulduraatti deemuu isaatti itti fufa. I know life ain't fair. Jireenya keenya keessatti wantoonni tokko to'annoo keenyaatiin ala wanta uumamanidha. Kanaaf furtuun isaa inni guddaa wanta jijjiiruu hin dandeenye sana gadi lakkisuudha. Free gochuudha. Wanta to'achuu dandeessu irratti xiyyeeffachuudha. Xumura irratti galaana to'achuu hin dandeessu. Garuu doonii kee galaana sana irra deemu ni to'acha. Ilaalcha, perceptionii, mul'ata, hiikoo sirrii qabaadhu. Tarkaanfii sirriis fudhadhu. Waan to'achuu hin dandeenye amanuudhaan fudhadhu. Isa ummanni keenya rabbitti dhiisuu wanta hin dandeenye jedhan san. Kana gochuu dandeenya yoo ta'e hamaan kamuu rakkoon kamuu si cabsuu hin danda'u. Wanta ulfaataadha jettu tokko isa fudhachuun akka hin cabne si godha. Marre jabaadhu. Sammuu kee tasgabbeessi. Imalli keessa itti fufuun jedha. Qopheen har'a isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Ani Fuad Awwal. Kunis sagalee kitaabaati. Like, share, subscribe gochuu keessan tasuma akka hin daganne horaa bulaa isin jaalanna.